Zinaab. Abbaa Zinaab. Ilma Zinaab jedhamu qaban abbaan keessa. Kun gaaffii hedduu kaa'atu. Quraana gaafa qaratan keessatti bakki isin dhibee yookaan ni jira. Labziileen takka takka kan namni hedduu irratti dhahamee jedhe ni jira. Mudannoon akkanaas hin mudatu. Katabbaan gaafa sirraa jammare nu rakkifne jechuudha. Barnoonni achirraa jammare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya kanneen idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu egaa kanneen peejii hundaan nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa rabbii guddaa isin irraa jiraatu jecha qophii keenya isin eenyu jettuun walitti deebinee jirra inshallah. Qophii keenya isin eenyu har'aati sheekan keenya nam lama qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Akkasuma gam tokkoon sheekan kiyya yeroo dheeraadhaaf irra barachaa ture. Inshallah gabaabinumaan dura garuu mirgaatiin jalqabna. Isin eenyu jetti gaafii. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kan koo Faatii Ibraahimi. Biyyattis akka naannoo keenyaatti Faatii Abbaa Zinaab jedhama. Faatii Abbaa Zinaab. Abbaa Zinaab. Ilma Zinaab jedhamu qaban abbaan keessa. Kun gaaffii hedduu kaa'atu. Gaaffii bal'isanii haasa'ullee barbaadu. Akka biyya keenyaatti aadaadha. Balada jedhama. Namni yeroo wal fuudhe, adda yeroo wal fuudhu, borga nama kaa'ame akka biyya keenyaatti bunni bareedaan dhaabame maqaan aroostichaa fi aroostittiidhaafis maqaan bareedaan moggaafamaaf. Maqaan yeroo moggaafamu akkanumaan hin moggaafamu. Miizaanarra kaa'amee ka'e. Namichi ni maqaan moggaafamuufis miizaanarra kaa'ame, maqichinis miizaanarra kaa'ame kun yaada waan ta'e. Kun waan ulfaatu wayii maqaan kabajaa nama gaafama. Namichi qabbanaa nama suuta deemu nama namatti tolu wayii yoo ta'e waan nagaa baasu abbaa nagaa. Yoo nama saddamu nama aaru ta'es akkasuma abbaa raayyaa. Maanaa laaluu osoo hin ta'in maqichaa tabbicha miizaanarra kaa'u. Zata ilaalame baafamu. Akkasuma maqaan baafamaa isiidhaafis diggittiifaa aroostittiidhaafis akkasuma maqaa bareedu jechuudha. Maqaa isii fakkaatu baafamaa fi haadha eebeluu ammas gaafasu. Namni maqaa kana baasu immoo abbaa gurbaa fuudhe sanii. Abbaa gurbaa fuudheetu maqaa moggaasaa. Eegantanaa immoo aroostichaa fi aroostittiin waliin haasa'anii maqaa moggaasaa jedhu ammas waarsaa isii yookaan obboleessa abbaa manaatiitiif waan isiin maqaadhaan waamuun hin bareedne jedha kana. Ijoollee xixiqqoollee ta'a. Ijoollee xixiqqoo abbaa eebeluutiin waama. Isiitu waama akkasitti namni biraa immoo waama. Maqaan akkasitti baafaman. Galatooma ulfaadha. Bara dhaloota keessanii ni yaadattu? Kun gaaffii nama rakkisu. Waa lama silaa inni manu jedhan. Waan qaraanii fi umurii ofii. Waan irraa dhoofamuuf immoo hin beeku. Maaliif wallaalte yoo jettan akkuma isin dhibutti na dhibu. Nama hedduutiin himanne waan qara wayii fi umurii ofii. Har'a garuu gaafatame deebiin dirqama waan ta'eef bara 1985 dhaloonni kan koo. Bara 1985. Galatooma ulfaadhaa dhugaa himtanii yeroo baay'ee osoo lakkoofsi 18 lakkoofsa keessa jiraachuu baate shamarran maal himatu lakkoofsi 23 osoo lakkoofsa keessa jiraachuu baate dhiirri maal himatu ni jedhu sanaaf gaafiidha. Namni baay'een isuma ol kute kanatu 23 himata. Osoo lakkoofsi 23 kun dhabame maal himatan jechuunis gaafii kee yeroo baay'ee galatooma ulfaadhaa. Bara kam barnoota jalqabdan? Barnootaa fi barnoota yeroo jennu kana barnoonni quraana labsiirra jammarranti. Aliifirra. Sana jammaruu kootiif dhaladhee waggaa 9tti bara 1995. Akkasittan jammaree eegasee qaraatii gaafa dur waan nama dinqisiisu ijoolleen amma firaashiirra teessee afaarra teessee kitaaba kompiitaraan maashinaan barreeffame bareedaa kanarraa qaraati. Nummoo loohii xawulaan nuu tolfame yoo mana sheekaa jiraate sajjii furannee yoo hin jirre sabbaan keenya dirqama hojjete baatirii dhagaa elektirikaa kana cabsinee mannee wayiitti hojjennee dibeeta. Gobeensa yookaan somboqqoo qarannee dirqama guyyaa jumaa mana sheekaa dhannee ganama booxxoo jenna nuti. Kaxxii baruu jechuudha. Katabnee barraa eegas dhannee dhagatti qaama riqannee sheekaa wajjin jumaa rannaa akkasiin katabbii barree luuyii sanarratti katabannee qaraane bara 1995 amma dhaqee 99tti.
Quraana amma suuraa kan hangam katabdanii garaadhaan akkasitti ni yaadatta? Hammaranne juuza ammaa geenyutti. Juuza tokko jechuudha. Quraana juuza tokko walumaa gala loohii irratti katabne. Loohii irratti katabne afaqadaa waan harfii jedhamu. Akkasii loohii irratti qaraane eegas akkasitti labsii oofuus loohii irratti katabne amma juuza ammaatti qaraane eegas egaa wanti sun waa hedduu nu gargaaree hamma hadhaallee hamma sunanallee akkasiin katabnutti katabbaan gaafa sirraa jammare nu rakkifne jechuudha. Barnoonni achirraa jammare. Gaafa sirraa jechuudha. Galatooma. Quraana gaafa qaratan keessatti bakki isin dhibee yookaan ni jira labziileen takka takka kan namni hedduu irratti dhahame jedhe ni jira mudannoon akkanaas hin mudate. Wanti nama mudatu gaa hedduu jira errumaa tokkoo fi lama kulaasaa himanii hangaafa sana labziin rakkisee jechuu dadhabee isheen illee na dhahim qabu. Isheen koo waggaa 5 qaraasise takkaan arrukun. Sheeka kan koo bira waggaa 5 ture takkaa isheen koo arrukun. Darasootaan akka sheekii ofillee faarsanu akka mucaa kanaa taa'aa jedhu malee takkaa waggaa 5 arrukun akkanumaan an qaree labziin rakkise nagar. Garuu wanti gaafa sana mudannoo ta'e na ajaa'ibu Quraana keessatti wa'annaa lahumut tanaawushuu jiraame. Nuti biyya keenyatti wushuu ispoortii jennee beekna. Rabbiin Quraana keessatti wa'annaa lahumut tanaawushuu jedhee wushuun kun wushuudhuma sana moo yaa Rabbi yoomin hiikkaa isaa bara jedheen cinqamaa ture. Eegasin ishee adamirraa wa'annaa lahumut tanaawushuu min makaanii ba'iid jechuu akkasitti isheen keenya ishee adam eessaa imaana fudhachuun isaaniif mirgaa jechuu akkasitti dhaga'een qalbiin kun afayye. Yoo waan hiikkaa bareettanii lafaa turtan. Hayyee bara meeqa ilmiidhaaf biyyaa baatan? Ilmiidhaaf mana haadhaaf abbaa kootiitii bahuudhaaf gaafnan bahee bara 2004 ji'a bona keessa toratti saas kana keessa baanee ishee Usmaan bira dhufe. Okay, bara 2004. Bara 2004 duratti hojiin keessan maal ture? Achi dura waggaa 9 Quraana labzii qara'uu jalqabee waan waggaa 9 duraa gaa akkuma ijoolleen taatu san haala babbareedaa kubbaa fa'aa taphachuu mana dura taa'anii waan akka makiinaa fa'aa godhanii ala manaa taphachuu waan akkasii obboleessa kootii wajjin taphataa turre waan badii takkaa hin qabnu nuti. Takkaa badii balleessennaanis abbaan koo na rukun. Takkaan arrukunne ofillee faarsanii dhugaa himuun immoo barbaachisaadha. Waan akkasii taphataa turre eegas waggaa 9tti barnoota seennee eegan Quraana labzii fixee barnoota ammayyaatti seennee barnoota ammayyaa sanarraa immoo kanatti dabarfame. Okay, galatooma ulfaadhaa barri ilmi akkasitti bara ilmii durallee akkas turtanii galatooma ulfaadhaa erga ilmiif biyyaa baatanii ishee akkam akka bira birattan? Egaa ilmiidhaaf baanee Quraana labzii san booda bara 2004 eega dhufnee Shee Usmaan biratti illee barannee usuularraa jalqabnee waan akka aqiidaas kuzii waajibaata waan kashfiifaa barannee eegas Shee Usmaan bara inni hajjii dhaquu toora bara 2007 Shee Adam biratti sababa fiqii barachuutiif Shee Adam biraa mataa godhuufi Shee Adam biratti barfannee Adisas waan hafe hanga muktasaraata tafsiiraan mantaraa lamarra deebi'utti Shee Adam biratti qaraane fiqiis isaan biratti baranne eegas bara 2010 waan kitaaba qorichaa jedhamuuf karaa ijiginnaa imaluun ta'e Shee Abdallaa Adam irratti tazkiraa kabiira achitti qaraayisuu irratti qaraane tashiil Shee Abdallaa irratti qaraane eegas Shee Sharaf irratti dabarfanne sheeka keenya amma bira jirru sheeka jaallatamaa kan Shee Watar irraa qubatan Shee Sharaf Jamaal Shee Abdallaa Baluuti akaakayyuudhumatu sheeka isaanii isaan bira jirra gaamma isaan biratti barataa jirra. Galatooma ulfaadhaa umuriin ilmi keessanii kana fakkaata. Yeroo ilmi kana keessatti jireenyi hadhaa waan jireenyi baay'ee isinitti ulfaate dabarsitan yeroo kana. Mudannoon kan ilmi keessatti gaa wanti nama mudanne hin jiru. Musaafirummaadhuma jechuun mudannoo jechuudha. An akka kootti maaliif jette yoo jettani as-safaru qixaatun min al-azaab jedhee miti nabiin alayhi salaatu wassalaam. Mudannoodha bakka. Maaliif jennaan irriba isa dhowwa jedhe nabiin. Nyaata isa dhowwa jedhe. Dhugaatii isa dhowwa jedhe. Jechuun kamaala nyaataa. Nyaata fedhinnaa fi guuttattee nyaachuu irriba fedhinnaa kee guuttattee rafuu si dhowwa waan ta'eef musaafirummaadhuma jechuun mudannoodha. Mudannoon tokkoffaan hidhattee mana namaa taa'u golgee namaa taa'u mudannoo cimaadha inni nuti.
nama sila rabbiin fedhee malee nama murannoo jabaa qabu malee dhaqee namni barii namaadhaan ta'a. Nyaataaf jechuudha. Ilmiidhaaf baanee sunumti mudannoo kooti lammaffaan egaa hundani mugaa ankoo danuudha mudannoon waan danuu ta'eef irraa tokko lama yoon himuu jedhe gaaf tokko Sheekh Usmaan irratti barannaa bara 2005 buluuga qaraanaa kabeelli gaafa sana amma sheeka jala ulseenutti nu qaraa'isu sheeka keenya kan amma majlisa qabanu Sheek Bakriidha. Gaafa sana keessatti toora tuulaa kana galla lafa daqiiqaa 50 fa'aa ta'u deemnee qaraan. Nyaanni zamana sana keessatti akka aadaatti nyaatamu tuttuufaa fi dokkee beekuu keessan hin beeku tuttuufaa fi dokkee daangullee walitti hojjetanii nyaatama. Isiin kun daftee qammanti. Daftee aloofti. Aloofti. Mudannoo kooti. Irbaata nyaatama iraata. Warri qariyaa achitti misii nyaanne laaqana nyaanne halkan iraata nyaanne. Akkasitti yeroo kana akka carraa ta'e gaaf tokko iraata isiinaa kennati. Fudhee masjiida geeffadhee galgala ganama waan nyaadhee majlisa dhaquun qabu. Majlisa ammoo sa'a sagalitti galla. Guyyaa nyaannus nyaatu dhabnus. Akkasitti irbaata kan koo iraata nyaachuudhaaf ganama waan nyaadhu waan hin qabne gartokkee ammoo majalinaa kennisan. Gartokkee irbaatatti nyaadhee dokkeedhaan tuqadhee nyaadhee ganama yeroon koo qammanii jira. Alaayee jira ganama. Alaayee tuqamee jira waan ta'eef. Akkasittan dhiisee majlisa dhaqee garaa duwwaa dhaqee qaree saa sagalittan dhufee saa sagalitti yeroo dhufee biddeenni qabbanaadha garaan konkoosa irbaatan quufini samisii nyaatini nyaachuu dadhabee qabbanaa ammas bicuu masiiraa nyaadhee dhiisee galgala irbaata ammas mana qaraattan galee amma dokkee na mudate. Dokkee sana haalan fudheen ammas zaawiyaa geeffadhe masjiida. Eda irraa nyaadhee naan qabbanee miti. Adhamoo nyaadhu akka hin qabmanne jedheen isan eda irbaata waa xiqqoo malee nyaatin ganama dhaasan nyaatin guyyaa san nyaatin ammas irbaata dhiisee beela duraarra fayyadee ganama bareechi nyaadhee majlisa dhugaa akkasiin rafee namni rafu gaa beela akkasiin rafee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam beela irraa maganfatee innahaa bi'isati dajii'a jedhe hirribni beelli namaa wajjin ciisu siitiif waammaatti yoo ciisanii namaa wajjin ciifti akkasiin ganama yeroon qobsan ittiin tuqin ammas mudannoodha qammanee jira ammas. Selama apa guyyaa lama fa'aa kaatanis yeroo ganama kaatan alaayee. Alaayee jira. Ajiib. Dhiisee majlisa dhaqe. Majlisa afaan jiru baala. Attamiin anaf. Anoo waan bahee kan qabaa kaayyoo. Akkasiin ani majlisa dhaqee yeroo qaraanee kabiira jalatti qaraanee aduu keessatti eenyaa kunis mudannoodha. Aduu keessatti qaraanee yeroo kaanu sheeka jala ol seenuudhaaf tuura saa 5 kan. Yeroon ol ka'u baarzaafii qabadheen ol ka'ee eegas waan an ta'e hin beeku. Nan kuti. Kuftee. Turee eegas waan an ta'e hin beeku yeroon ol ka'u mana wayii keessa jira. Yeroon ol ka'u mana wayii keessa jira nan ilaale mana hin beeku miti. Nama ilaale nama na bira jira amma bakki lafa ta'e na dhukkubu jammarraan yeroon qabu kalooyitaa narra hin jiru kalooyitaa koon dura yaadadha. Eegas kitaabni koon harkan jiru. Maalan ta'e dheena sabi'ama na hee jechuudha. Ammas mudannoo lama meeqa faanatti ta'e ammas naasu. Namni na bira buutee maal taate dheena qabeema. Maalan ta'e hin jedheen. Nama gaafadheenis. Waan an ta'e wallaalee. Eegas ammas wayyaa. Bakki jirtan kun majlisa moo mana namaati? Majlisummaa ijoolleen bakka hin kufee mana namaa bakka gaaddisaana keessa mana namaa keessa. Akkasitti ani yeroo yaadataa dhufu isan baarzaafii qabadhee akkas lafatti kufu yaadadha. Akkasittan ahaanan gaggabeedhaa jechuu baree achi uffata kan kootiif waan an gate ijoolleen naa kennanii kitaaba koo fudhee rifadheen zaawiyaatti deebi'ee galee ijoolleen warri wajjin galu fiigaa dhufanii na sossobanii waan taatu ni fayyitaanaan jedhanii akkasiin mudannoo akkasii qaba inni kaan immoo hedduu dhagaa haa taa'u yeroodhaaf wajjin himama. Hayyee galatooma ulfaadhaa turtiin wajjin taasiftaniif warra fuula sooshaal miidiyaa kanatti hoo maal dhammatti yeroo baay'ee egaa amma namni cilmiidhaaf walitti dhufe kun biyyaa walitti dhufaa kutaarraa walitti dhufaa kutaa Oromiyaa 11 irraa walitti dhufaa waliin taaneetuma waliin baratu jirra. Garuu fuula sooshaal miidiyaa kanarratti wal qoqqoodiinsa kutaa wal qoqqoodu tokko jira. Keessaa ijoollee biyya namaa jiraatu keessatti hanga bakka jiranitti kutaa qabanii wal adabanitti mee warra kanaanoo maal jettanii?
Kuni akka barattootaattis haa ta'u kanuma kaaniittis wanti wal qoqqoodanuuf hin jiru maaliif jennaan namni hundi aadamirraa uumame. Arabniinis ajamniinis Oromoonis Oromoo kan hin ta'inis aadamirraa dhufe waan ta'eef namni dhaqee kuushitti gala kuushirraa nuuhirraa dhaqee aadamitti gale tokkuma. Wanti wal jaalan hin jiru rabbiin wanti inni gosa godheef namni ittiin wala beekuuf lixa arafuudha malee taqwaadhaaf miti. Waan kana ta'eef namni wanni wal caalu namni argee ta'eef jimman caala. Jimma ta'eef arsiin caala. Arsii ta'eef argeen caala. Namni diin keessatti gosa laalu kan gosaaf tumsu baaxila irratti jechuudha. Baaxila irratti gosaaf tumsuun waan gocha keessaa tasa ajooftu taatee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam funyaan irraa qabate wanti nabiin keenya moo funyaan irraa qabate gochaanis inzaara godhuudhaaf tahziira godhuudhaaf jechaanis tahziira godhuudhaaf gosummaadhaan wal filuu waa hammaattee jedhee nabiin afaaniinis gochaanis funyaan qabate jechuudha. Waan ajooftu jechuudha. Kanaaf namni hundi irraa qulqullaa'ee mudannoo mudadheef namni hundi mudannoo mudatu barnootatti jabaachuudhaan dhaamaa fi nama keenyaa. Okay. Galatoowwan fadha turtiin wajjin taasiftanii fi egaa jarri kun lamaanii akkuma arraa walitti qabeessinii fi hiriyaa turanii mee kana gama boodaatti deebina gamana gara gallaa'eessin ho'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, gaafii